meeqootu arraantana waan ajaa'ibaatiin si garsiisa viidiyoo tana hanga xumura isitti dhaggeeffadhu efa dhaggeeffattee xumurte boodan yaada kan keetis gaafiin an si gaafadhus sirritti itti yaaditi barreeffamaan naa deebisi koomentii jalatti. Baga dhaloota nabiyyinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam barakum tokkoo fi akkaataa hijiraatti jechuudha. Barakum tokkoo fi 446 kanaan baga geessanii jenna. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Nuti ummanni muslimaa nabiyyi alamaa argachuu keenyaaf gammachuu guddaa qabna. Amma kana dhibu guyyarraa silaa wama mooylinni ni ta'a mooylidani goonennee fi isin warra akkasii isin gartee akkas mooylinni haraan mooylinni maal jettanii arraba kana gaa waan gartee jiruu fi kan jirre hunda nuu laattu rakkoon qabu sanbirallee kuttanii kagaraana nyaate obboleessa kiyya Khadiir martuu akkan taanetti jecha gartee laphee isaa cabsu itti dubbachuu keessani namni hedduun maraataa faa ja'ani akkasuma gartee ati maali waan akkasii waan laphee isaa cabsu dubbattan mee amma rakkoon qabu Khadiir keenya fayyaadha isinirra fayyaadha Khadiir sanii miti namma arraba itti fufa ammallee arrabsa haa ta'u gaafiin isinii qaba asirratti amma sheeyni isin dhaggeeffachaa turtan kun sheekha keessan muftii keessan guddaa keessan kan gartee isin bakka nu bu'attanii bakka buufattaniidha. Sheekotiin gartee isin ammaan tana olii gayyaatu hundi isaatu bakka nu bu'uu danda'a nama jabaadha jedhanii bakka buusan. San durallee hajji Ibraahim dhageessanii turtan. Hajjillee bakka moodeetitti geessanii gartee dhaloota rasuulaa kabajuu rabbii ittuun ajajee jeeti dubbate. Ammaan tana innillee akkana dubbatee jira. Ammaan tana gaafin tiyya. Sheekotii teessan tanaan lakkiini kijibdanii mooyilida gartee akkamitti kana jettanii jettaniiti yookaan isinummaanuu gartee ummata kanaanurraa deema jettanii moo gartee isaan kun haa ja'anii gaafa isaan ja'an rakkoon qabu gaafa nuti jenne rakkoo qabamu moo isinummaanuu ni kijibdan mooyilinni halaal tahuu ni beeytanii beekatuma garee wayii takkaan achi yaatanii maqaa gartee ummata islaamaa qooddanii gamaa gamanatti iyyuuf immoo maaliif yoo jarri kun gartee kijibdoota yookaan sobdoota isaan haraama dalagan jettan bakka bu'oo keessanii miti isaan yoo mootiyyuu lakkii gartee isaan siyaasadhaaf dubbatanii jettan amantiin siyaasaa ni taati siyaasadhaaf jettee amantii dabsuun ni taati yoo immoo lakkii rakkoon qabu isaan akkana jechuun ta'u taate ati maaliif mooyilida haraam goota gaafidhaa barsirritti naa deebisi. Sheeyni kan kee itti fufee ammallee kana jaa dhaggeeffadhume. Yeroo kabajnu harka qalleeyyii deeggaraa ta'uu qabaas jedhan. Guyyaa gammachuu waan ta'eef namni qalullee miskiina nyaachisuun haqa. Nyaata nyaachisuun amantaa islaamaa keessatti bakka guddaa qaba. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maal jedhan nyaata nyaachisuu salaamtaa baay'isuu sunnaa leeyilii salaatu. Amma gaayaa wallaalaa kiyya yaada ma'aa kiyya hagartee waan namni jiru fudhatee qofa fiiguun ka'ifii sammuu hin qabne yaa yaaduu hin dandeenye. Ani ammaan tana tokkoffaa dura wallaala finna siyaa dhaama. Wanni sii dhaamu ati kakaleessa obboleessa kan kee kan gartee mooyilida godhu lakkii kun obboleessa kiyyaa miti shirki dalagaa jettee isaan oodaa jirtu. Kan gartee karaan an deemerra hin deemin gaafa yoo ati duuti qabriitii atirran dhufu yoo an du'e immoo qabriitii yerran dhufin jetteeni ifirraa murtee obboleessa kan keetirraa citte if beeyta ni beeyta namni viidiyoo tana gartee daawwachaa jirtu obboleessa kan kee dhaqii sii itti balleesse dhiifama gaafadhu ati yaa ka abbaa kan keetiin shirki dalaydeetti ka gartee abbaa kan kee sababa mooyilidaa gartee waan hin taane maqaa balleessite abbaa kan kee sirrirra jira kunoo muftiiwwan jaraatu kana jaani yaa abbaa kiyya naasitti balleessa ji'i deemi moolida waji godhe ati yaa gartee akaakayyuun kan kee osoo moolida godhuu duunan lakki akaakayyuu kiyyaa rahmata kadhachuun hin tahu li'annahu inni shirki dalageetti akaakayyuu kan kee maqaa xiqqeessitee maqaa balleessite siiddoo gongora keessa jira rabbii keetitti toobaa deebi'i akaakayyuu kan keetifis rahmata kadhadhu karaa inni irra deemaa ture san qabii jabeessi wallaalaa keenya haganan dhaama isiyyaa warri gartee maqaa darasaatiin olii gaxu taalummoo dhagaya
شيني خيسن مفتين قرتي قدان اسم شيخ ما إسابيتا وان كان قرتي نما لمان كقرتي اسم بكبوفة رقا بهني جران ورمو وان جتو قاما مافتو رقايو أفان قبن فنيانين دبتي جان دبينا كستاتي سنركا لال وليفون قل ركا جرتني نمني درانو جتشي رقا بيخ أصو حقا في أن رسول لي أفقرتي تتافتني tokkoo fi lama dhugaasan gartee warruma isaan keessa jiru keessaa dhugaasan ni baasaa beeka. Saniifuu dhugaan bahaa jirti. Akkuma Oromoon jettu san afaan qabnaan gartee funyaanin dubbataa jirti. Hin gowwoomini beekomsi gartee ati qabdu. Hajarri kun hin qabne hin jiru. Jarri kunuu gartee waa wanni kun rakkoo hin qabneef waan kana dubbatani. As deebi'i ganaan iyyini olii gaffiidee hin maraatini. obboleessa kan kee ka muslimaa ka tanaayateen ka farsiisini obboleessa kan kee ka islaamaa yaa gartee sheekha ganda buutee ganda tokkoon gandi kanaa moolida godhaasan fixaa ganda kana waa irraan bitatinaa naggaadee kana akkasin godhinaa jettuun adabadhu obboleesso ati mataa hin qabne malee ati ni gowwaadha malee rakkoon takka moolida godhuu keessan jirtu gurguddaan kan kee warri si barsiise kan karaa kanatti si fide kunoo ragaa bayanii moolidni gartee akka ta'u dubbatanii nama nyaachisuun khayrii akka ta'u dubbatanii ganaa wanni ati iyyituuf hin jirtu wallaalan keenya ammoo kanarraa sirritti baradha moolidni dhugaa ta'uu bara moolida duran dhaabbatina dhaloota rasuulatiif gammaduun hamtuu takkallee hin qabu tana beeka warri immoo gartee oliiga xori'ee wayi falmina faaje'u ganaa namni si wajjiin waan akkanarra dubbatu hin jiru dubbiin dubbii cirootti dhumatteetti Oromoon hoggaa dubbattu dubbii cirootti dhumatteetti waan takka tagartee toltee dhumattee jechuudha beeka dubbiin akkas taate ganaa hin iyyini namni si dhagahu hin jiru ijoolleen xixiqqoon beekamtii barbaadaaf jettu ol kaatee arraba rasuula irratti dheerattu kan gartee dhaloota rasuula irratti dheerattu warri gartee rasuulli guyyuma 12 kanaa hin dhalanne faa jechuudhaan ummata gartee burjaajessuu barbaadan warri Abubakri gartee asaaban hin goone jechuun ummata burjaajessuu barbaadan shari'aan teenya quraana fi hadiisatti deebiteeti achi keessa laallanne gaarii taanan gaarii jenneeni fudhanne gaarii hin ta'u taanan gaarii miti jennaan malee Abubakrii fi Umar Usmaan arraan tane hin jiranii jechuudha Aliin faa radiyallahu anhum siigale saniifu wanni ati gartee isaan boodan dalaydu malyaanatu jira hin kijibini karaa sirrii deebi'i nama gartee olii gabbooftee haadhaaf abbaa walin lolchiisin ilmaa fi haadha fi abbaa walittiin deebisini gartee wallaalan keenyallee itti yaada waan kanarraa waa hedduu hubattan jee yaada wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh